maali daddafaa malee mataatani ol galchaa daddafaa kaaya jira sunoo maali eega daddafi maali eegdaa nagaabultee nagaadha inni masii raawwatee maali kun uffata tatarsaa kan uffattee dhufte maali maal taate furtuu kun maali inni summayyuu waan taate fakkaatame kanaafuu akkanatti jazboofte kaa maaluma sii wayyaati maaluma ofii kaayyoon kee galgala xinnoo qabee ribina dide garagana maayinaa ribina qabu jaartii dhuftee balbala kan gooteetu fakkaa ammanni dhugaa qabdi kaa jaartii jennaan waan yaadachiiste sirumayyuu kalee galgala dhufanii maal akka jedhan beektaa jaartiin ani sirumayyuu amala ishii dadhabee namni mana kana galu kumaatama galgalaa ganama kan mana sana yaa'u jette kanarraan garaabaan mana ishiitii ba'u jette sirumayyuu nan ari'a jetteerti ofeeti. Garaaba kun miti kan guddeetu jiru oduu. Amma ganama dhuftee qarshii kiraa manaa fidanii kan jedhu. Yoo misirraa fudheen qarshii kiraa manaan kaffalee. Engedde kiraa manaan kaffaleettee narraa fudhanne? Engedde. Yeroo darbe hanji alamaa naan jettee narra jiraa naan jennaan sii kenne. Engedde waan siin kennine yoomii. torbanuma darbe keessa siin kennineen moo kiraa manaan kaffale jettee balleessu carqabde itti qamaate kaan immoo ittiin jette jechuudha. Amma kan kee kan ji'a sadii narreera jechuudha. Maarree hin raffatte moo kana sodaadhu jedhi sirma. Jaartiin kun garuu na dogoggorsiisaa jirti jechuudha. Dhuguma jiina toon ga'een fidinaan jedhu akkamitti isa dhaquu danda'a? Qarshinaa kennan jaartiin bal'arra jirti. Qarshinaa kennan deema. Keessaan fidaa. Qarshii maalan qabaan? Ammanitti buusee bar konkolaatarraa dhugaa. Kunoo amman ol garchee biira. Eenyu biraan deema kan biraa? Qarshinaa ergameera. Guyyaa sadii booda hin qaqqabu. Kan isa darbee kan ji'a lamaan sadii miti. Kana wajjin walitti qabee kan jaartis kan ji'a sadii godhee sana booda ciisuun barbaada. Amma har'a qofaaf na awwaala. Furtu maal ta'u keeti? Keessa koo beekta gola koo beekta ani qabaadhee si dhoowwadha. An qabaadhee si dhoowwadha. Yeroon qabu siin kenna silaa. Amma mee ka'e ofii keeti fuudhu gaasiin jedhu maali kuni mataan kee? Maayin kana ofirraan dhooftu maayinni kun akkana fakkaattee an dhufte dhugaa rabbiyaa. Tole walakkaa sanaa kenniti. Naa obsaan jedhaan. Eessaa fidee mee ka'e ol seeniti ilaali kinoola. Kanan konkolaatarraa buuse maal ta'u keeti ani qabaadhee si dhoowwadha. Dhugaa rabbi ati haala kanaan itti fufnaammo ani beeku sammuun kee fayyaa miti. Jinii naa kenni. Jinii dabali naa kenni. Kan dhugdee siraatessee maal sii godha? Isaan malee irraan galuu amma mataan maal taate yoo naa laatti amma maal qaba? Tola. Kai fidiif ka maalan godha? Maal qabootu sitti hafee dhugaa rabbi maa inni akkana ta'uun? Narraan galuun siin jedhe toltu maal qaba yoo naa laatti amma sassatteetu wal faana sii kaffalaan siin jedhe. Kai siin jedha. Dafi kenniif buusiitiis. Kenniif. Keetu jazbooftee amma mee maaluma sii godha inni? Dabali naa godhennaan. Siigaa kunuyyuu yoo tasarree si gallakkisee dheeni. Ka'e amma buna daffisaa jiru ijoolleen ol seenitii buna dhugi mana keenyatti. Ka'e. Baadeekaa. Atoo duute gatiin qabdu. Ka'e bunicha irratti dhugi. Muu yaa rabbi. Dhufe anis bunni danfeera dhufe. Waa nyaadhu immoo durame. Maali jarana maaluma taate intalli kun sirumayyuu. Yaa rabbati na baasika.
Abboobdi. Bani abi. Akan nama ref bercak juruti bantai har namu mal. Matan. Har kisi ado deh. Iya. Yeroo hunda namatti kolfa malee hin beektu. Akka ataatti bantee tu. Suuta jedha. Maan jarjar ta'e. Yaara. Ani kana jedhu. Turtuu jedhan kana maalan godha maallaqa koota kana fudhatte waggaa tokko darba. Guyyaa hunda maallaqa kan obsiif. Amma yoomii. Dhiisiin dandeessa waggaa tokko obsuu qofa miti. Maallaqa kana. Akkee dhiisii miti obsiin siin jedhe amma ishee faanaa takaroon maaltu barbaachisa galee. Ammas waa'ee dhuma furtuurra jirtu. Inoo ganamaa galgala waa'ee dhuma ishiirra jiran. Maallaqa amma kana waggaa tokko guutuu. Dhiisime ishiin jaalattee miti. Dhugaa siin jedha. An baay'ee na gaddisiisti. Dhugaa baay'een ishii jaaladha. Ani kanan jedhu fira qabdi. Fira. Sanaa fira maal fakkaatan qabdi? Kun immoo. Akkam yaalaa turtee achi taa'aa baateeti as deebite. Eegasuma han hojjette eessaa akka geessite hin beeku. Waan itti goote hin beeku. Yookiin daa'imman qabdu. Akkasumatti raagamtee galgalaa ganama hin xuuxxu. Hin qamaati. Waan mashii waliin beeku. Amma guddaa tokko iyyuu waan beektu hin fakkaatu. Nama qabeenya qabullee beektu. Fira maali? Soo qabaatte kunoo qabaniitu maasii qabanii dhugaa. Kunoo bakka tokkotti geessanii yaalchisanii fayyaa taati. Ofii fayyaadhaa sammuu. Meedhiisaa kan ishiin baay'ee na gaddisiisti. Dhugaa rabbiin. Dhuguma nama hidhatu dhabde. Nama hidhee bakka tokkotti geesse yaalchisuu dhabde dhugaa. Nama gorsu maarree dhugaa. Dubartiin akkatti dhugdu. Dubartiin akkatti dhugdu. Maal abbo? Maal ofii oofamtee amma kanatti galtee. Fixee dhugeetii fixee dhumte. Naasanii taatee mee dhugaa anuu ana wayyuu ishiirraa dhugaa dubbachuu dhugaa dhuguma bara. Dhumte. Dubartii irraa maaltu tola seeti? Qaama godhatte xinnu. Kennaa rabbiitti dhiisi garuu kan qaama qabdu iyyuu fixatte onnoodhaan dhugiitiidhaan sigaa tamboomta. Ma inni dala eessattan ishee argiteeti. Dalla jala seente akka ishenitti tamboo irratti xuuxuu Akkana fakkaatutti aarii wayii of keessaa qabaachuun didduu dubartiin kun dhugaan sin jedha dhugaa. Of keessa aarii waan ta'e namatti ni mattoore. eenyutu itti siqee asoosiisee. Maal amma fakkeenya isheen itti niqa jetti baay'ee walitti hidhanan ishee jaaladha. Dhiisime waa'ee ishee dhiisite. Ani kan hin jedhu. Rakkinuma ishee sitti mattee beekti garuu. Rakkina kana jettee osoo natti matti tokko illee hin jiru. Garuu yeroo hunda inaartii abdiin qabdu abdii kutattee rakkinni ishii maal akka ta'e hin beeku. Maallaqa hedduu irraa liqeeffattee dhugaa rabbii. Tarii wannoo achiitiyyuu amala ishii kanaan araada ishii kanaan areemtee dhuftee laata. Ta'uu Achii yaadu araada ishii kanaan sirriidha. Araadaan naa immoo jar. dhugaa ta'ee ta'uu noonu. Keessumaa namoonni tokko akka dhageenyutti gara Ameerikaa sana deemanii waan suusii adda amala adda addaa keessa seenanii qabaman warri mana hidhaa seenanii ni jiru. Isallee dhugaa jette. Achii dhuftee malee duraan amala akkasiin qabdu. Edda achii dhuftee garuu Deebisuu didhan isaanis. dhiirrillee akka isheen dhuguun dhugaa. Maal abbo? Mee gorsaani. Gorsi keessattuu sitti dhiyaatti. Maalan gorsaan guyyaatti maallaqa hedduu narraa fudhatte sirmayyuu waggaa har'a booruu har'a. Amma dhiisi waa ishii dhiisii haa dhugnu. Daasisee waan jettuure lakki har'a waa jenna guyyaa mindaati. Waan ta'e hunduu rakkoo qabu dhugaa hunduu rakkaa maal na dhukkuba? Mataan na dhukkuba. Waa Dhugaa. ishee mataa na jaanjessu. Sitti dabarfatti moo Nan dhuga kula nan dhuga. Egaa jettanii kaa. Dubbii nama dhibee. Kula nan dhuga ammaa turellee nyaanne ani. haa ta'u. Kula nan dhuga. Adde. Akkam? Qoy maallaqa koo naa kennita moo naan kennitu? Yoo fidi lakkaa'e daf. jechuun naa guutuu dideetu. Naa guutuu maannaree ishee. Ammas xinnu manaa obsa. Amma yoomiin tan obsaa? Waggaa tokko guutuu obsi. Kana caalaa obsuu hin danda'u. Dirqamani kanaaf hedheetanii nani himannaa banuun qaba.
Lakki maaloo amma ammaatti na obsite miti. Guyyaadhuma tokko haadha na obsituu dadhabdaa boor galgala gurgureensi kenna meeshaa tokko qabaa ishee gurgureessan. Meeshaa jechuun kan gatii baasudha. Elaa borgalgala mitiiti naannoo sa'aatii 10tti maallaqa koo tokko lakkooftee naan fiddu taanaan anatu beekan hin godhe. Mana murtiin si dhaaba. Kana beeki. Tole jedhu. Gaggeessitii dafii qarshisaa. Akkaan ture qarshicha nama barbaada. Dhugaan jira dhuginaa jetta dhuginaa naaf hin galle boo. Maali? Dhuginaa maaf hin galle. Tokko lama jennee manatti gallee malee kan biraaf miti bara. Qofaan tokko na qabuuf. Inni waan qorraa kana gidduu kana dhiisu. Yaartu maal hojjettu galgala laa danfisiistee waa hunda walitti danfisiisteeti. Kan waliin hin taatu qaba. Kanas dugdee kanas dugdee. Maali garaa keenya waan seen hundumtuu garaa keenyaaf qoricha. Garuu sirrii jettu hojii ishii maali inni kanaan na kunuunfatti malee. Kunuunsa gaarii naa kennuu qabdu dhuguma jechuudha. Abbaa warraa miidhaan. Akkana hin jedhu. Isheetiin hin jedhu. Mana barumsaatiin dhuftee moo mana barumsaa dhaquuf hojii mana hojjechaa jirta? Lakki herreega wayiiti baasis galii tokko jira isanii herreegaa jira. Maalitti rakkatta? Kanan jedhu intalli keessumaa eessa deemte maamilli kee? Dhugaamu kumaa lubbuudhaan dhuma jirti hin dhumne. Maali jirti waan dhumne fakkaatti nama. Akkuma jiraatee dhugaa. Maal fiite? Soogidda bitti. Soogidda bitti sangaa gabbisuu barbaadde maal akka gootu beektaa? Galgalas ganama nurraa arraaba soogiddichi. Soogiddichi maal ta'a deema? Innuma kaa. Akkasuma shiirri. Dhuguma fakkeenya gaarii bitti ati dhuguma. Waanuma dhumtu natti fakkaataa ban dubbadha. Maali inni dhibbati naa dhiisaa moo maal abbo? Inni dhibbati maatti dhibbataa miti. Medisi meela dhaqee fichaa hin dhufan. Fichaa hin dhufan. Haa ta'u. Waayi. Har'asi maal? Ate. Sadeemte maali kan bineensota hin deemte? Lakki. Kayyadu maali? Tokko nama jedhee dhuguu maali? Nan dhuga rakkoo hin qabu. Nan dhuga. Maali nyaati guyyaa dhugaan yookaan nama affeeru yookaan affeeramu. Tuma mannu. Hai, kita. Ada? Nagaatee akka maaliif bad gurbayyo akka nagaadha taa'ame taa'a akkamitti maal akkanatti baduun battee maali nagaa maali maaf badde jirta dhugumaa jiruun akkasoo ta'e dhuguma jirta kunis jiruu jedhama haadha ko moo haadha ko Nora. Look more time. Right. Hai. Akam. Jirtu. Kabre. Akam se. Naga. warqee maali? Warqee furtuudha. Isatti gurguree. Maal? Edda silaa maal inni jedheen warqee kooti moo kan kiyyaami jedhee shakkaa ture? Fanshiiti bara. Furtu! Maayindi waansa? Otoon si amanu? Akkilatu jiramu. Otoon ani sii gaddu mana koo keessa koo sitti agarsiise
warqee koo na jala hattee gurgurta. Kan keeti? Otoon si ilaadhu, otoon si obaasu. Ijoollee daddafaa malee mataasani. Ol galchaa daddafaa. Kaaya achirra. Sunoo maal eega? Daddafi maal eegdaa? Nagaa bultee? Nagaadha. Inni masii raawwatee. Maali kun uffata tatarsaa kan uffattee dhufte? Maali maal taate furtuu kun? Maali inni summayyuu waan taate fakkaatame? Kanaafuu akkanatti jazboofte kaa. Maaluma sii wayyaati? Maaluma ofii kaayyoon kee? Edegal gara xinnoo qabee rifina dide gara gana maannaa rifina qabu jaartii dhufee balbala kan koo teesseetu fakkaa ammanni dhugaa qabdi kaa jaartii jennaan waan yaadachiiste sirumayyuu kalee galgala dhufanii maal akka jedhan beektaa jaartiin? Ani sirumayyuu amala ishii dadhabee namni mana kana galu kumaatama galgalaa ganama kan mana sana yaa'u jette kanarraan garaabaan mana ishiitii ba'u jette. Sirumayyuu nan ari'a jetteerti ofeeki. Garaaba kun miti kan guddeessa isaa oduu. Amma ganama dhufee qarshii kiraa manaa fidinaan jedhu. Kanan jedhu. Yoo misirraa fudheen qarshii kiraa manaan kaffalallee. Eengada kiraa manaan kaffaleettee narraa fudhanne? Eengada qaama qabdu iyyuu fixatte onnoodhaan dhugiitiidhaan sigaa tamboo. Eengada dhala eessattan ishee argiteeti. Dalla jala seente akka ishenitti tamboo irratti Tuutuu akkana fakkaatutti aarii wayii of keessaa qabaachuun didduu dubartiin kun dhugaan sin jedha dhugaa of keessa aarii waan ta'e namatti ni mattuure. Eenyutu itti siqee asoosiisee Maalama fakkeenya isheen itti ni qajetti baay'ee walitti hidhanan ishee jaaladha. Dhiisime waa'ee ishee dhiisite. Ani kan hin jedhu rakkinuma ishee sitti mattee beekti garuu. Rakkina kana jettee sonatti matti tokkollee hin jiru. Garuu yeroo hunda inaartii abdiin qabdu abdii kutattee rakkinni ishii maal akka ta'e hin beeku. Maallaqa hedduu narraa liqeeffattee dhugaa rabbi. Tarii wannoo achiitiyyuu amala ishii kanaan araada ishii kanaan areemtee dhuftee laata? Ta'uu Achii yaaddu araada ishii kanaan sirriidha. Araadaan naa immoo jar. Dhugaa ta'ee ta'uu noonu. Keessumaa namoonni tokko akka dhageenyutti Ameerikaa sana deemanii waan suusii adda amala adda addaa keessa seenanii qabaman warri mana hidhaa seenanii ni jiru. Isallee dhugaa jette. Achii dhuftee malee duraan amala akkasiin qabdu. Edda achii dhuftee garuu Deebisuu didhan isaanis. dhiirrillee akka isheen dhuguun dhugaa. Maalaaf? Mee gorsaani gorsi keessattuu sitti dhiyaatti. Maalan gorsaanii guyyaatti maallaqa hedduu narraa fudhatte sirma waggaa har'a booruu har'a
amma dhiiti waa ishii dhiisiiti haa dhugnu daatise waan jettu yaa lakki har'a waa jenna guyyaa mindaati waan ta'e fudhu rakkoo ka dhugaa fudhu rakka maal na dhukkuba Mataan na dhukkuba waa dhugaa ishii mataan na jaanjessu. itti dabarfatti yaa dhumati Nan dhuga kula nan dhuga. Egeessanii ka. Dubbii nama dhibee. Kula nan dhuga amma turellee nyaanne ani. haa ta'u Kula nan dhuga. Adde. Akkam? Qoy maallaqa koo naa kennita moo naan kennitu? Yoo fidi lakkaa'e daf. jechuun naa guutuu dideetu. Naa guutuu maannaree ishee. Ammas dhimma naa obsi. Amma yoomin tan obsaa? Waggaa tokko guutuu obsi. Kana caalaa obsuu hin danda'u. Dirqamani kanaaf hedheetanii nani himannaa banuun qaba. Lakki maaloo amma ammaatti naa obsite miti. Guyyaadhuma tokko haadha naa obsuu dadhabdaa boor galgala gurgureensi kenna meeshaa tokko qabaa ishee gurgureessan. Meeshaa jechuudha. Kan gati baasudha. Borgalgala mitiiti naannoo sa'aatii 10tti maallaqa koo tokko. Yeroo darbe hanji'a lamaa naan jettee narra jiraa naan jennaan sii kenne. Gadda waan siin kennine yoomii. Torbanuma darbe keessa siin kennine an. Moo kiraa manaan kaffale jettee balleessu carqabde. Itti qamaate ka'an immoo ittiin jette jechuudha. Amma kan kee kan ji'a sadii narreera jechuudha. Maarree hin raffatte moo? Kana sodaadhu jedhi sirma. Jaartiin kun garuu na dogoggorsiisaa jirti jechuudha. Dhuguma jiina toon ga'een fidi naan jedhu akkamitti isa dhaquu danda'a? Qarshii naa kennan jaartiin bal'arra jirti. Qarshii naa kennan deema. Keessaan fidaa. Qarshii maalan qabaan? Ammanitti buusee bar konkolaatarraa dhugaa. Amma nol garchee biira. Eenyu bira hin deema kan bira? Qarshiin naa ergameera. Guyyaa sadii booda hin qaqqabu. Kan isa darbee kan ji'a lamaan sadii miti. Kana wajjin walitti qabee kan jaartis kan ji'a sadii godhee sana booda ciisuun barbaada. Amma har'a qofaaf na awwaala. Fortu maal ta'u keeti? Keessa koo beekta gola koo beekta an qabaadhee si dhoowwadha. An qabaadhee si dhoowwadha. Yeroon qabu siin kenna silaa. Amma mee ka'e ofii keeti fuudhu gaasiin jedhu maali kuni mataan kee? Maayin kana ofirraan dhooftu maayinni kun akkana fakkaattee an dhufte dhugaa rabbiyaa. Tole walakkaa sanaa kenniti. Naa obsaan jedhaan. Eessaa fidee mee ka'e ol seeniti ilaali kinoola. Kanan konkolaatarraa buuse maal ta'u keeti ani qabaadhee si dhoowwadha. Dhugaa rabbi ati haala kanaan itti fufnaammo. Ani beeku sammuun kee fayyaa miti. Jinii naa kenni. Jinii dabali naa kenni. Kan dhugdee siraatessee maal sii godha? Sammalee rangaloo amma mataan maal taate yoon haalaatti amma maal qaba? Tola. Kai fidiif ka maalan godha? Maal qabootu sitti hafe dhugaa rabbi maa inni akkana ta'uun? Naan rangaluun siin jedhe toltu maal qaba yoon haalaatti amma sassatteetu wal faana sii kaffalaan siin jedhe. Kai siin jedha. Dafi kenniif buusiitiis. Kenniif. Keetu jazbooftee amma mee maaluma sii godha inni? Dabali naa godhennaan. Siigaa kunuyyuu yoo tasarree si gallakkisee dheeni. Ka'e amma buna daffisaa jiru ijoolleen ol seenitii buna dhugi mana keenyatti. Ka'e. Baadee kaa! Atoo duute gatiin qabdu. Ka'e bunicha irratti dhugi. Muu yaa rabbi. Tokko lakkooftee naan fiddu taanaan anatu beekaan hin godhe. Mana murtiin si dhaaba. Kana beeki. Tole. Jedhu. Gaggeessitii dafii qarshisaa. Akkan ture qarshicha nama barbaada.
Dhugiga. Dhugaan jira dhugi na jetta waan dhugi na naaf hin galle boo. Maali? Dhugi narraa maaf siin galle. Tokko lama jennee manatti galle malee kan biraaf nuti bara. Qofaan tokko na qabuuf inni waan qorraa kana gidduu kana dhiisu. Yaartu maal hojjettu galgala laa danfisiistee waa hunda walitti danfisiisteeti. Kan waliin hin taatu ka kanas dugdee kanas dugdee. Maali garaa keenya waan seen hundumtuu garaa keenyaaf qocha. Garuu sirrii jettu hojii ishii maali inni kanaan na kunuunfatti malee kunuunsa gaarii naa kennuu qabdu dhuguma jechuudha. Bawarraa miidhaan. Kana hin jedhu. Isheetiin hin jedhu. Mana barumsaatiin dhuftee moo mana barumsaa dhaquuf hojii mana hojjechaa jirta? Lakki herreega wayiiti baasis galii tokko jira isaan herreegaa jira. Maalitti rakkata? Kanan jedhu intalli keessi meeshaa deemte maamilli kee dhugaamu kumaa lubbuudhaan dhuma jirti hin dhumne hin dhumne jirti waan dhumne fakkaatti nama waanuma jiraate dhugaa maal ta'e soogidda bitti soogidda bitti sangaa gabbisuu barbaadde maal akka gootu beekta galgalas ganama irraa soogiddichi maal ta'a deema innuma ka akkasuma shiirite dhuguma fakkeenya gaarii bitti ati dhuguma waanuma dhumtu natti fakkaataa ban dubbadha maali inni dhiphatiin haadhi isaa moo maal abbo inni dhiphatiin maatti dhiphataa medhiisi meela dhaqee finca'ee nufa haa ta'u waay har'asi maal Dhufe anis bunni danfeera dhufe. Waa nyaadhu immoo durame. Maali jarana maaluma taate intalli kun sirumayyuu. Yaa rabbati na baasi kana. Bani abi. Akan nama reef barachaa jirutti bantaa yaadamu maal taat harkisi yaadoo de. Ya. Ani roonde namatti kolfu malee beeku. Akkaataatti banteetu. Suuta jedha maan jarjar ta'e. Yaada Kana jedhu. Turtuu jedhan kana maalan godha maallaqa koo kana irratti waggaa tokko darba. guyyaa hunda maallaqa kan obsiin Amma yoomii dhiisuu dandeessa waggaa tokko obsuu qofa miti. maallaqa kana. Bakkee dhiisii miti obsiin siin jedhe amma ishee faanaa takaroon maaltu barbaachisa gala. Ammas waa'ee dhuma furtuurra jirtu. Inoo ganamaa galgala waa'ee dhuma shiirra jiran. Maallaqa amma kana waggaa tokko guutuu. Itime shin jaalattee miti. Dhugaa siin jedha. An baay'ee na gaddisiisti. Dhugaa baay'een ishii jaaladha. Ani kanan jedhu fira qabdi. Fira. Sanaa fira maal fakkaatan qabdi? Kun immoo Kam yaalaa turtee achi taa'aa baateeti as deebite. Eegasuma han hojjette eessaa akka geessite hin beeku. Waan itti goote hin beeku. Yookiin daa'imman qabdu. Akkasumatti raagamtee galgalaa ganama hin xuutti. Hin qamaati. Waan mashii waliin beeku. Amma guddaa tokko iyyuu waan beektuun fakkaatu nama qabeenya qabullee beektu. Fira maali too qabaatte kunoo qabaniitu maasii qabanii dhugaa. Kunoo bakka tokkotti geessanii yaalchisanii fayyaa taati ofii fayyaadhaa sammuu. Meedhiisaa kan ishiin baay'ee na gaddisiisa. Dhugaa rabbiin. Dhuguma nama hidhatu dhabde. Nama hidhee bakka tokkotti geesse yaalchisuu dhabde dhugaa nama gorsu maarree dhugaa. Dubartiin akkatti dhugdu yaa rabbi. Maal abbo? Maal ofii oofamtee amma kanatti galtee. Fixee dhugeetii fixee dhumte. Naasanii taatee mee dhugaa ana wayyuu ishiirraa dhugaa dubbachuu dhugaa dhuguma bara. Dhumte. Dubartii irraa maaltu tola seeti? Qaama godhatte xinnu. Kennaa rabbiitti dhiisi garuu.